mata dureen irraan tana ilaaluudhaa deemnu Bell's palsy or facial paralysis jedha. Bell's palsy jechuun laamshahuu fuulaa jechuudha. Dhukkuba narbii fuulaa tana nama laamsheessee namni akka fuulli isaa gar tokkoon laamshahu godhu facial paralysis or Bell's palsy jaaniin. It is paralysis of facial nerve due to unilateral inflammation of seventh cranial nerve. Laamshahuu narbii fuulaa gara tokko qofaan narbii fuulaa keessaawuu narbiin cranial narbiin lakkoofsi torbaffaan isiin fuula hooggantu sun yooniif laamshoyte facial paralysis jaaniini, which result weakness or paralysis of facial muscle on affected side. Laaffachuu yookaan immoo laamshahuu maashaa fuulaa gara narbii miidhamtee saniin fida dhukkubni kun. Bell's palsy kuni cranial narbii lakkoofsa torbaffaadhaatiitu miidhamee sababa sanirraa fuulli gara saniin jiru laaffata takka immoo laamshahu. The severity of paralysis usually peak within several days of onset of symptom. Ciminni laamshahuu fuulaa kuni namarra mul'attee guyyaa muraasa keessatti laamshahuun kuni namarratti cimaa deema. Narbiin rakkoon irra mudatte cranial narbii lakkoofsa torbaffaadha. Sababa narbii kanarraa fuulli maashaan fuulaa kuni paralyzed ta'a. Prevalence isaa akkami heddumminni dhukkuba kanaa yoo laalle men and women are affected equally. Dhiiraa fi dubartoonni illee waluma qixa miidhama dhukkuba kanaan. More common in third trimester of pregnancy. Dubartoota ulfi isaanii sadarkaa sadaffaarra jiru jechuun ji'a 3 boodaa keessa jiru. Individual with immunodisorder warreen ammaas immunitiin isaanii rakkoo qabdu. Warreen immunitiin isaanii gabbuutuu taatu. Warreen akka dhukkuba HIV faa qaban and also diabetes warreen dhukkuba sukkaraa qaban warreen kanarratti heddumminaan mul'ata. It occur in all ages at all time of the year. Umrii hundarra mul'achuu danda'a ijoollees dabalatee akkasumas yeroo hunda mul'achuu danda'a. Yeroodhaas hin qabu, umriidhaas hin qabu dhukkubni kun. The exact cause isa kanaa maali? The exact cause of facial paralysis is unknown. Causein isa kanaa hin beekamu. Garuu possible cause may be wantoonni tahuu danda'an garuu akka sababaatti vascular ischemia. Vascular ischemia jechuun du'uu hiddoota dhiigaati. Garuu possible cause wantoonni tahuu danda'an tokko vascular ischemiaadha. Vascular ischemia jechuun sababa rakkoo hidda dhiigaa irraa kan ka'e du'uudha. Hiddi suni yoo du'e. Inni biraa viral diseaseedha. Dhukkuboota vaayirasiidha warreen akka herpes simplex. Herpes simplex vaayirasii type 1dhafitu jira. Type 1 afaan irratti nama madeessaa. Type 2 immoo genital areaadha. Inni biraa herpes zosteridha. Herpes zosteriin aaroon irra deeme kajaansaani. Narbii miidhamte san jalarra deemee kan nama madeessu. Inni biraa autoimmune diseaseedha. Dhukkuboota ofumaaf immunitiin qaamaa ismiitu. Or combination of this factor. Takka immoo isaan kana bakka takkatti sababoota kanarraa ta'uu danda'a. Namni Bell's palsy kana yeroo qabame loss of motor control occur in one side of face. Fuula tokko gara tokko irratti maashaa isaa kana to'achuu dadhaba. Motor control jechuun socho'uu dadhaba qaamni sun maashaan gara saniin jiru. Bilateral facial palsies occur less than 1% of case. Irra hedduu gara tokko qofaan fuulli kun laamshaa'u. Garuu namoonni gara lachuu tuunuu laamshawan parsantii takkaa gadi. Keezilee
Faashaal paralaayisii jirtu keessaa parsantii takkaa gadi warreen gara lachuu laamshawu. Contracture of facial muscle may occur if recovery is slow. Yoo osoo hin fayyine suuta deeme fuulli kun wali kottoonfachuu illee danda'a. Wali cufamuu diduu danda'a. Walitti ol kottoonfata jechuun mallattoo isaa ni ilaalla. Faashaal paralaayisisiin gara tokkoon akkanatti ijjitii banaa ta'e isiin cufamtu mallattoo irratti ilaalla. The sign and symptoms mallattooleen faashaal paralaayisisiidhaa may be sudden or progressive onset qabu. Dafeen nama eegala. Tasuma guyyaa 2 hanga guyyaa 5 keessatti dafee namarratti mul'achuu danda'a. Pain behind the ear precede onset of facial paralysis. Osoo fuulli kun hin laamshawiniin dura gurra kanaan duubatti dhukkubbiin nama dhaga'amti. Gurra kana gara duubaa dhukkubbiin nama dhaga'amti osoo faashaal paralaayisisiin sun hin eegalle. Kan biraa mallattoon isaa inability to close eyelid. Nyaara ijaa kana walitti cufachuu dadhabuudha. Gololli ijaa kun walitti hin cufamu. Wrinkle the forehead. Akkasumas fuulli kuni walitti shubama. Inability to smile. Kofluu hin danda'u. Nyaara guuruu hin danda'u namtichi kun gara saniin fuulli isaa maashaan kottoonfachiisuu ni dida. And inability to raise eyebrow. Nyaara kana akkana ol kaasuu hin danda'u. Akka nama seequu. Or inability to close the lip effectively. Hidhii sirrii cufachuu hin danda'u namni sun. Inni biraa mallattoon isaa maali? The mouth is pulled toward the unaffected side. Afaan gara hin miidhamin sanii jallata. Afaan namticha kana gara hin miidhamin sanitti jallata. Jechuun yoo garri bitaadhaa miidhame afaan gara mirgaati jallata jechuudha. Inni biraa maali? Dry eye or tingling around the lip. Ijjitiin goggoydii naannawa hidhiidhaatti cicciniinuudhaa jira. Ni cicciniinti naannawa hidhii kana. Drooling of saliva occur. Gororaatiitu keessaa yaa akkanumatti. And the affected eye has constant tearing. Ijjitiin hidhamte sun imimmaan dhaabbataa keessaa yaa'an. Lost sense of taste over the anterior two-thirds of tongue. Arrabni kun 2/3 isaa miira kuskussee dhandhammiidhaa san ni dhaba. Waa dhandhamuu dhiisa. Anterior two-thirds jechuun 2/3 gara fuula duraa kuni humaa dhandhamuu dhiisa. Speak difficulty are present. Dubbachuu hin danda'u namni. 50% patient will have completely recovered in short period. Namoota rakkoo kanaan qabaman keessa parsantiin 50 guutumaa guutuuf fayyan guyyaa muraasa keessatti. 35% will have full recovery in less than 1 year. Namoota rakkoo kana mudatan keessaa parsantiin 35 guutumaa guututti osoo amatan tokkoon geenye fayyan. Osoo amata tokkoon geenye fayyuu danda'an. Mallattoon isaa maali? Forehead is not wrinkled jechuun yeroo fuula kana akkana ol kaase jettuun walitti ol hin shubamu kanatti. Eyeball is roll up. Ijjitituun ol garagaltii. Eyelid does not close. Nyaarri ijaa kun walitti hin cufamu. Flat nasal labial fold. Funyaan kanaaf hidhiin naannawa kanaan jirtu kuni akkanumatti diriirtuudha. Walitti paralyze of lower face. Fuulli kun garri gaxaanu kuni ni laamshaa'u. Amma faashaal narbii tamtu miidhame. Faashaal narbii jechuun narbii asirra akkanatti gamana deemtu kana. Yoo isiin tun miidhamte fuulli kun akkanatti ol ka'uu dida. Distribution of faashaal narbiin akkana. Suuraa biirra jiru kana olii fi gad akkanatti deemti. Isi tanaatiitu laamshawe. Diagnostic testiin qorannaan godhamu history of onset of symptom akkaataa mallattoon sun itti eegalte observation of patient guddaan ijumaan laaluudha. Mee fuula kee ol kaasii jetteeni. Inni biraa
external myography may be done. Testii narbii namticha kanaa kana cranial nerve testii godhuu barbaachisaadha. Yerooniif fuula isaa kana ol kaasi, gad buusi, olii fi gad nyaara kana walitti guuri jettuuni faashaalii maddiin sun paralaayisii waan ta'eef hin mul'atu. Therapeutic intervention namoota kanaaf godhamu kaayyoon wal'aansaa guddaan prevention of complication galmi keenya guddaan akka rakkoon hin dhufne. Ijitiif banaa ta'isi akka rakkoon hin dhufne. Prevention may be given over 7 up to 10 days to decrease edema. Iita xiqqeessuudha. Akka inni to'ine. Iita san irraa xiqqeessuudhaa jecha prevention kennaniif. For pain control analgesikii kennaniif dhukkubbii san irraa fooyyessuuf dhukkubbii san fooyyessuudhaaf analgesikii kennan. Yoo kooziin isaa vaayirasii irraa kan dhufu taate antiviral medication may be prescribed. Dawaleen paravaayirasii illee kennamuufii danda'a. Moist heat with gentle massage to face and ear also ease pain or reduce pain. Dhukkubbii san irraa xiqqeessuudhaaf waan oowwituu jiituudhaan fuula kanaa akkasumas naannawaa gurraa kana sukkuumuudha. Waan oowwituu irra ooftee shukkuumtaan. Kuni maal godha dhukkubbii san irraa xiqqeessa? Use of fascial sling aid in eating and support the fascial muscle. Fascial sling aid jedhaniini wantoota fuula kana gargaaru. Fuula kana akka inni garrarra'ee nafne ka ol harkisu meeshaa itti fayyadamnu jira. Meeshaa hidhatan isa sanfaa gargaaramuudha. Fascial muscle kana gargaaruudha. To reduce pain and prevent muscle atrophy. Akka meeshaan kun garmalee hin haphanne hin qallanne ittisuudhaa fi dhukkubbii san fooyyessuudhaaf fuula kana maddii tana wayiin hidhan kanatti oolu. Gaafa kun socho'u kunis akka hojii socho'u. Provide warm and moist compress PRN akka barbaachisummaa isaatti waan oowwituu waan jiituu irra kaayuudha. Shukkuumuudha bakka. Assist with fascial exercise several times a day. Guyyatti sochii fuulaa exercise fuulaa taasisu. Nyaara kana walitti guuruu fa'aa akkana ol laaluu gamaa gamana faashaalii kana exercise goosisuudha guyyatti. Potential complication rakkooleen dhufuu dandeessu maali? Namni tokko yoo faashaal paralaayisisii mudatee faashaal wiikinesiin itti hafuu danda'a. Fuulli kun achumaan laaffachuu danda'a. Faashaal spasm with contracture maddii taanitti akkana ol jallatee ol goggogee hafuudha. Gara kaanitti gara tokkotti afaan jallachuu danda'anii sababa ijjiitti banaa ta'eef corneal ulceration korniyaan kun madaa'uu danda'a. Blindness dhufuu dandeessi. Kanaafuu namoota kana ijjiitti isaa yoo cufamuu didde ija tana wayiin ashaguufa. Rakkoon biraa Parkinson diseaseedha. Parkinson disease jechuun dhukkuba nama hollachiisu jechuudha. Degenerative disorderidha. Chronic degenerative movement disorder jedhanii dhukkuba yeroo dheeraa namarra turu kan sochii nama dadhabsiisu kan narvii basal ganglia cerebramii keessaa eegala. Neuroonii cerebramii keessa jiru irraa ka'a bakki inni irraa ka'u isa san balleessa. Degenerative jedhanii rakkoon isaa movement disorder fida. Rakkoo sochii nama dadhabsiisa. It usually began in the 4th or 5th decade of life. Jireenya kee kana keessatti kurnii afuraffaadhaa fi shanaffaa jechuun amata 40 yeroo guuttee hanga amata 50 yeroo geesse achirraa eegala. With the symptom progressively worse as patient age. Mallattoon tuni lakkuma umriin isaa dabalaa deemtuuni mallattoon tunis itti cimaa deemti. Approximately tilmaaman 1% of people over 65 have diagnosed of Parkinson disease. Namoota ama 65 ol kutan keessaa parsantiin takka rakkoo kana qaban. Dhukkuba umriidhaan wajjin hidhata qabu inni kun. Amalli isaa maali?
Karaakteristikiin inni ittiin beekamu tiriimarii qaba. Ni hollachiisa. Change in posture and gait. Dhaabbiidhaa fi deemsa nama jijjiira. Dhaabbachuu hin danda'an ni hollatanii. Deemuus hin danda'an gamana daddaaqa deeman. And also rigidity. Bakka takka qat godhee si dhaaba. Ajjechuu dadhabda. Tarkaanfachuu dadhabdaa. Slowness of movement. Sochii teessoo takka deemtu si godha. Dullumaa wajjin walitti hidhaadha. Parkinson disease mask-like facial expression. Fuulli isaa maaskii fakkaata. Kan nama maaskii uffatee san fakkaata facial expression isaa. Hoggaan nyaara guuru takka immoo nyaara kana olii gad hoggaa oofu fuulli isaa nama maaskii kaayatee jiru fakkaata. Soft voice qaba. Sagaleen isaa suutaa droolingii qaba. Gororaa keessaa yaa'a. And dysphagia. Waa gad liqimsuu hin danda'u. Harka isaa yoo ilaalle hand trimmer at rest. Yeroo boqonnaa godhu jiru harki isaa ni hollata. Taa'uu hin danda'u. Constipation qaba. Sagaraan itti goggoyti frequent urination. Amma fincaana. Flexion of knee and hip. Jilbaa fi mudhiin isaa duubatti jetti. Shift center of gravity forward. Fuula duratti kanatti jallata. Garri kun duuba jee. Inni biraa yeroo ajjatu. Short suuta tarkaanfata. Shuffling steppiidha. Gamana daddaaqaati. Manifestation of Parkinson disease. Pathophysiology isaa akkami? Adeemsa dhukkubni kun keessa dabru. The substantia nigra is groups of cell located within basal ganglia. Substantia nigra jedhanii garee seeliidha. Tani basal ganglia keessa jirtu. Basal ganglia jechuun neuroonii sammuu keessa jiru sana. Achi keessatti seeliilee garee seelii walitti qabamteetu substantia nigra jedhanii. Which is situated deep within brain. Sammuu kana keessa gadoosii jirti. These cells are seeliin tuni dalagaan sii maali? Responsible for production of dopamine and inhibitory neurotransmitter. Dopamine fi warroota ergaa narbiidhaa kana daddabarsu kan ittisu isa san oomisha. Production of dopamine. Dopamine dalagaan isaa maali? Facilitate transmission of impulse from one neuron to another. Ergaa narbii tokkorraa gara narbii biraatti. Neuroonii tokkorraa gara neuroonii biraatti ergaa daddabarsuudha. Dalagaan dopamiinidha. Duuba maaltu rakkoo ta'e nama dhukkuba kana qabu irratti? Parkinson disease kun kan dhufu distraction of cell of substantia nigra. Seelii substantia nigra jenne san tani dopamiiniin akka oomishamu taasiftu san isiisantu bada. Yeroo isiin sun badde decrease dopamine production. Oomishni dopamiinidhaa gabbu. Oomishni dopamiinii gabbu jechuun ergaa neuroonii tokkorraa gara biraatti hin dabartu jechuudha. Loss of dopamine is function resulting impairment of semi-automatic movement. Dopaminiin dalagaa isaa dhiifnaanii san booda sochiilee semi-automatic movementidhaatiitu jeeqama. Semi-automatic jechuun sochiilee ofiin socho'uu danda'an. Keessaa hangi tokko ni jeeqama. It is sometimes yeroo takka maal jennaan maqaa isaa kan biraa extra pyramidal side effect jedhanii. Extra pyramidal disorder jedhanii. Extra pyramidal jechuun mootor neurooniidhaatu keessa jira. Sammuudhaa alatti waan miidhamuutu jira. Dopamiinii sammuu keessaa ka'u sun yeroo hangi isaa gabbu'ee rakkoo acetylcholine irratti fiduu jira. Because extrapyramidal tract is contain motor neuron are affected. Bo'oon extrapyramidal jedhanii piramidiidhaa ala caasaa sammuudhaa san gara gadiitti jiru kan motor neuroonii of keessaa qabu neuroonii sochiidhaa of keessaa qabu sun ni miidhama. Acetylcholine excitatory neurotransmitter amma kun kakaasu
Aseetaayilkooliiniin noormaaliidha. Nama Paarkinsan qabu irratti. Doopaamiiniidhaatiitu gabbu'a malee aseetaayilkooliiniin sirrumatti dalaga. Aseetaayilkooliiniin ergaa simpaateetikiidhaa dabarsudha. It is secreted normally with Parkinson disease. The normal baalaansiin amma baalaansiin aseetaayilkooliinii fi doopaamiinii jidduu jirtu asitti interraapti taati nama kanarratti. Doopaamiiniin gabbu'ee aseetaayilkooliiniin noormaal jira. Inni kun silaa baalaansii ta'uu qaba. Causing a relative excess of acetylcholine. Acetylcholine akka heddummaatu godha. Maaliif doopaamiiniitu oomishin isaa gabbu'e? Acetylcholine ammoo maddu jira. Kanaafuu acetylcholine irra heddummaata. Acetylcholine irra heddummaatu kanaatu mallattoolee hollannaa fa'aa fida. Tiriimarii, muscle rigidity, takka ammoo bradykinesia jedhan loss of muscle movement kana fida. Tiriimar jechuun hollachiisu. Muscle rigidity ammoo maashaan jabaatee ajjechuu diduudha. Socho'uu dadhabuudha. Bradykinesia jechuun slow movementidha. Suuta socho'uu. And the loss of muscle movement. Maashaan kun socho'uu dadhabuu fa'aa kanaatiitu fida. Kam aseetaayilkooliiniidhaa fi doopaamiinii wal qixxaachuu dhabee aseetaayilkooliiniin irra heddummaachuu. Clinical manifestationin namni tokko yoo Parkinson disease qabaate mallattoon ati irratti gartuu gradual onset qaba jenne xiqqoon dabalaa deema. Symptoms progress slowly. Dhawaataa mallattoon tuni itti cimaa deemti. Garuu mallattoo ijoo sadii qaba warri Parkinsonidha. Sirii cardinal signiidha jira. Mallattoo ijoo nama Parkinson qabu. Tremor, rigidity, bradykinesia. Hollachiisuu, bakka takka qat jedhee dhaabbachuu, akkasumas slow movement bradykinesia jechuun suuta ajjechuu. Mallattoon ijoon isaa sadeen kana. Abnormal slow movement. Other featurein mallattooleen biraa dabalataan hypokinesia. Kinesia jechuun kinetics irraa dhufe kinetics jechuun motion jechuun sochii. Sochiin tuni gabbu'u hypo jechuun. Inni biraa gait disturbanceidha. Deemsi isaa jeeqamuudha. Jechuun gamanaa gamas jajallachaa deema. And the postural instability. Posturiin isaa dhaabbiin isaa sirriitti qat jedhee diriiree dhaabbachuu hin danda'u. Parkinson diseasein resting tremor qaba. Yeruma boqonnaarra jiruu namtichi yeroo taa'u jiru hollachiisa. Tremor is present in 70% of patients at the time of diagnosis. Hollannaan kun namoota dhukkuba kana qaban parsantii 70 irratti yeroo isa kana qoratu mul'ata. Disappear with purposeful movement. Garuu yeroonii fi inni socho'u irraa baddi hollannaan sun. But it is evident when extremity are motionless. Yeroo harkaa miilli faan socho'uutti hin jirre irra mul'atti hollannaan isaa sun. Yommuu deemu sochii dhugaa ajjatu irratti siin mul'atu. Yeroo inni boqonnaa godhu jiru harkaa fi miilli isaa sun hollata. The tremor may present as rhythmic. Hollannaan isaa suni waluma dhaabbattuudha. Rhythmic jechuun wal jala deemti. Slow turning motion of forearm. Suuta harka kana gamanaa gamanatti garagalcha. Forearmidhaa fi handii harka kana gara fuulduraatii fi gara harka kana gara qubbeenitti jaanu sana. The motion of thumb against finger if rolling pill. Yoonii fi waa lafaa fuudhee qubni isaa kunillee ni hollata. Gara quba guddaa kanatti hollannaan isaa yeroo hedduu. Quba guddaa kanaatiitu gaggaragala. Hollannaa isaas. Sirriitti yeroo laaltu Parkinson diseasein sochii isaa kana laali harka namtichaa sana. Yeroo laalte akkana hollata. Dhaabbii isaa sanis ilaali. Inni irra jiru kuni
Co-wheeling jaaniin. Passive movement of the hand and the arm. Harki kuni yeroo kana ol qabde fedhii isaatiin malee akkana gadoo deema. Gubbaarraa gadi. Inni biirra jiru kuni pin rolling trimmer'idha. Yeroonii fi harka kana walitti akkana qabadhu jetteen ni hollata. Waa lafaa fuudhuu hin danda'u. Waliin tuquu hin danda'u. Postural instability kan jennuun dhaabbii namtichaa kana. Forward stop shuffling gate. Fuulduratti kanachi jiru malee dhaabbachuu hin danda'u. Parkinson disease rigidity qaba jenne ni jajjabaata qaamni namtichaa. Resistance to passive limb movement. Characterize muscle rigidity. Yeroo harka isaa kana gad dhiiftee jajjabaachuu isaati argita. Resistansiin jiru kuni ittisni qaamni isaa sirriitti socho'uu dhabuun kuni passive movement of extremity may cause limb to move in jerk, increment, cog-wheeling jaaniini akka inni sirriitti hollatu gamana akka inni hollatu godha. Stiffness of neck, trunk and shoulder is common. Namoota kana mormi isaanii akkasumas qomaa fi gateetiin isaanii kun ni jajjabaatti. Ol diriiruu hin danda'u maashaan isaanii kun relax hin ta'u. Mallattoon biraa the common feature of Parkinson disease in bradykinesia. Brady means gabbuutuu jechuudha. Low. Kinesia means motionidha. Slow motionidha qaba. The most common feature in mallattoon ijoon nama Parkinson disease qabu isa kana. Patient take longer to complete most activity. Waan takka hojjechuudhaaf yeroo dheertuu irraa fudhata. Fakkeenyaaf difficulty initiating movement socho'uu matanaafuu hojjechuudhaaf sa'aatii irraa fudhachuu danda'a. Such as rising from sitting position, turning in bed, sireerra kana gamana garagaluudhaaf takkaa bakka taa'e kanaa ol ka'uudhaaf yeroo dheertuutti fudhata. Bradykinesia jaaniin suuta akkana ol ka'a. Inni biraa hypokinesiadha. Hypo means kunillee gabbu'a abnormally diminished movementidha. Sochii dhabamuudha. Also common may appear after tremor. Eega hollatee booda irratti mul'ata nama kana. The patient tend to shuffle, exhibit decreased arm swing. Namtichi kuni akkan kufneef harka kana gamana kana bana. Bitaa mirga akkan kufneef. Yeroo kana hollannaan isaa suni irraa dhabamti. After tremor. Kabiraa dysphagia qaba namoonni dhukkuba kana qaban waa liqimsuu hin danda'ani. The rolling of saliva gororaatiitu keessaa lafatti yaa'a. At risk for choking and aspiration. Namoonni kun waa liqimsuu waan hin dandeenye fudhamuu danda'u, fe'amuu illee danda'u gororii keessaa yaa'u. The patient commonly develop postural and gait problem. Rakkoo dhaabbiidha. Rakkoo iddoodha. Dhaabbachuu hin danda'u. Qaxi je'eetis deemuu waan hin dandeenyeef rakkoolee ciccimtuu mudachuu danda'a. There is loss of postural reflex. Postural reflex jechuun dhaabbii isaa saniif qaamni isaa waan of hin hubanneef akka itti dhaabbatu hin beeku. The patient is standing with head bend forward. Yeroo ol dhaabbatu mataan isaa fuulduratti cijaa gajjallatee. Walk with propulsive gait. Mataadhaan akka nama lafa jiruu deemu if qabaa akkasitti deemu. Propulsive gait jechuudha. The posture is caused by sababni dhaabbiin isaa kun akkana taateef maali? Forward flexion of neck. Mormi fuulduratti gajjii. Hippiin isaa duubatti cijjetti. Knee and elbow isaa harkaa fi miila isaa akka inni itti jiru ilaali. Waan waliin gaggodhatee jiruuf tanaaf akkana. The patient walk faster and faster. Ni fiiga namni kuni dhaabbii tana tolfachuudhaa jecha mataan gaggodhatee jira. Dhaabbachuu hin danda'u lafarra fiiga. Trying to move shuffling gait. Dhaabbii isaa tana tartiibeeffachuudhaa jecha lafarra fiiga.
Assessment and diagnostic findingiin namoota kanaaf godhamu qorannaanii history and neurologic examination seenaasaa akkasumas narvii namtichaa qorachuudha. Laboratory testiidhaa fi imaging studiin nama Parkinsoniidhaa qorannu hin jiru. Laboratory testii fi imaging study are not helpful. Hedduu bu'aa hin buusan. Evaluating levodopa. Levodopa isa keessa jiru. Levodopaani precursor of dopamineidha. Dopamiinii naturally sammuu namtichaa keessa jiru san duree isaati. Fakkaattii isaati. Levodopa kana hanga fudhatamu, hanga inni fudhatu isa san check godhuudha. And the conversion to dopamine in the corpus stratum. Boodammaasi corpus stratumii keessatti gara dopaminiitti jijjiiramuusaa. Dura levodopa tura levodopaadhaatiitu gara dopaminiitti jijjiirama. Tiriitimentiin nama kanaa godhamu direct controlling symptoms mallattoo san to'achuudha. Wanni irratti xiyyeeffatamu. Maintaining functional independence akka inni of danda'u taasisuudha. Because there are no medical and surgical approach that prevent disease progression. Wanni dhukkuba kana dhaabaa waan hin jirreef mallattoo san fooyyessuu irratti xiyyeeffanna. Care is individualized. Tajaajilli namaa namatti garagara. For each patient based on presenting symptoms mallattoo inni sun qaburra hundoofnee and the social, occupational and emotional need hawaasummaa isa barbaachiftu akkasumas hojii bakka inni hojjetu miira isaa kanarratti xiyyeeffanneeti keerii individualize keerii kennanaa tajaajila dhuunfaa. The therapeutic intervention is there is no cure for Parkinson's disease. Namni dhukkuba kanaan qabame hin fayyu. Wallaansi isaan jiru. Kanaafuu treatment is aimed controlling symptoms jenna. Mallattoo tana irraa to'achuu. Maximizing the patient functional level. Hanga inni qaamni isaa kun hanga inni hojjetu dabalaa fi deemu. Amma rakkoon maali jenna? Rakkoon Parkinsoniidha. Dopaminiin gabbu'eeti acetylcholinein ol ka'e. Kanaafuu wanni nuti goonu mallattoo san to'achuudhaaf acetylcholinii san gad xiqqeessuu qabna. Anticholinergic therapy. Anticholinergikiin dawaalee acetylcholiniin sun akka ol hin kaane godhan. Takka symptomii sababa isa saniitii dhuftu dhabamsiisan. Block action of acetylcholine to control. Hojii isa kana karatti daangeessuu qabna. Mallattoo tana to'achuudhaaf. To control tremor and salivation. Hollannaadhaa fi gorora keessaa yaa'u kana to'achuudhaaf hojii isa kanaa block godhuu qabna. Dopamine agonistii. Dopamine agonistii kan isa sanii gargaaru dopaminii kan irratti dabalu. Antagonistiin jenne agonistiidha. Convert into dopamine in the brain. Sammuu keessatti gara dopaminiitti kan jijjiiramu kenninaaf dopamine agonistii warreen dopaminii wajjin wal fakkaatan. Levodopa takka carbidopa combination. Carbidopa is prevent peripheral breakdown of levodopa. So more is available in central nervous system. Carbidopaan kun wanni inni godhu fageenya irratti levodopaan kun akka hin caccabne. Dhoorkeetii dopaminiin kun sammuu keessatti akka ol ka'u godha. Kanaaf baalaansii wal godhuu akka danda'an. Complicationin namni tokko yoo dhukkuba Parkinsoniitiin qabame complicationii irra dhuftu the most typical acute complication of Parkinson disease. Complicationii yeroo gabaabduu irratti irra dhuftu namni kun balaarra bu'uu danda'a. The patient are very prone to fail. Kufuudhaaf haal dureen isaa mijataadha. Kufuu danda'a. Dhaabbiin isaa sirriidhaa miti. Which may result in injury. Yoo kufe ammaas balaa biraa irra dhufa. Rakkoon biraa constipation is commonidha. Sagaraan itti gugguuti namoota kanarratti. Because decrease the activity. Sochiin isaanii gad xiqqaatti. Diminish the ability to take in food and fluid. Nyaataa fi dhangala'aa fudhachuun
waan hin dandeenyeef akkasumas sochii qaamaa deddeemuu waan hin dandeenyeef constipationiin heddummaata. Inni biraa saayid effeektii antiikolinerjik medikeeshiniidhaati. Dawaalee antiikolinerjikiidhaa san yoo fudhatte dhangala'aa kana qaama keessaa waan dhabamsiisuuf constipationii fida. The patient are encouraged. Kanaafuu nama kana maal gorostani? Patientiin kun wanni gorfamu encourage to increase fiber in the fluid in their diet. Nyaata isaa keessatti nyaata faayibara qabu jechuun nyaata haftee qabu. Nyaata qaamni kun guutuutti daakee hin finne ka sagaraa wajjin bahu. Nyaata akka salaxaa fa'aa. Akkasumas dhangala'aa hedduu akka inni fudhatu goonu to prevent or reduce constipation. Carraa constipation san gabbuusuudha. Treatment is based on combination of the following. Wallaansi namoota kanaa godhamu wantoota asii gadii kana bakka takkatti dabalata isaan kanaati. Maal fa'a? Drug therapy, dawaa, physical therapy, qaama kana qaama namtichaa san physiotherapy goosisuu, shukkuumuu jechuudha. Rehabilitation technique akkaataa itti of bayyanachiisan, akkaataa itti of dandamachiisan. Patient and family education dhukkubsataa sanii fi maatii dhukkubsataa sanillee barsiisuu. Namni dhukkuba kanaan qabame hin fayyuu. Encourage patient to participate in physical therapy. Bakka sochii qaamaatti nama goosisan, bakka itti nama shukkuuman achi akka dhaqu. San keessatti kan hirmaatuu fi exercise program to improve coordination and dexterity. Sochii qaama isaa kana to'achuu akka danda'u taasisuudha. Emphasize importance of daily exercise program. Wanni ati sirriitti cimsitee qaacceessitee itti himtu barbaachisummaa sochii qaamaa guyyuu godhuusan. Guyyuu taa'uu osoo hin qabne deemuu akka ta'u. Instruct the patient in postural exercise and the walking technique. Isa gara fuulduraatti kan jallatu saniif sochii dhaabbiidhaa. Exercisiin gosa hedduudhaa jira. Akkaataatti dhaabbatan. Dhaabbii tana amma shaakalchiisuu akkasumas akkatti hojjetan, akkatti deeman, akkatti faana fuudhee hojjechuu danda'u kana shaakalchiisuu. To offset shuffling gait. Deemsa gamana jajallachaa deemu san firraa fooyyessuudhaaf. Fi tendency to lean forward. Akkasumas carraa fuula duratti kana jallachuu san xiqqeessuudhaa fi postural exercise and walking technique barsiisan. Kabiraa maaltu gorfama? Patientii kana encourage warm baths and shower. Bishaan oowwaadhaan akka dhiqatu. Shower. Help to relax muscle and relieve spasm. Meeshaan kun akka wal gallakkisee diriiruu fi akka kottoonfannaan sun irraa fooyya'uuf bishaan oowwaadhaan dhiqachuu qaba. Instruct the patient to establish a regular bowel routine. Constipationii qaba jenne nyaata faayibariidhaa ajajnaaf jenne kana cinatti sa'aatii wal fakkaataa guyyuu sagaraa akka deemu. Sa'aatii isaa eeggatee sagaraa deemee akka sagaraa bahu. With high fiber dietidhaa fi plenty of fluid sanii cinatti. Maaliif kana gorsina? Guyyuu bowel exercise kana wanni godhuu fi constipation is problemidha. Goggoyni sagaraadhaa kun rakkoo sababa maashaan laaffateef, sababa exercise gooneef, sababa diraagii kanarraa dhufa jenne. Kanaafuu regular bowel routine isaa eeggatee akka inni mana fincaanii deemu. Nyaanni isaa nyaata faayibara qabu. Dhugaatii hedduu akka dhugu. Kana gorsina. Eat well balanced diet. Nyaata madaalawaa akka nyaatu. Nutritional problem develop from difficulty of chewing and swallowing and dry mouth from medication. Rakkoo nyaataa mudachuu danda'a namni kuni. Sababa alanfachuu hin dandeenye, sababa waa liqimsuu hin dandeenye, afaan kun afaan goggoguu danda'an sababa dawaalee antiikolinerjikii san fudhatuuf. Kanaafuu nyaata sirriitti nyaata madaalawaa akka nyaatu taasifna. Encourage patient to be active participant in hair therapy. Wal'aansa isaa keessatti akka
qooda fudhatu, akka hirmaatu ofiif fedhinnaa isaatiin. In social and recreational event hawaasummaadhaa fi wantoota nama bashannansiisan keessatti illee akka hirmaatu. Maaliif? Parkinsonii tend to lead to withdrawal and depression. Namni dhukkuba kana qabu hawaasa keessaa kophaa gala. Ifitti qaanfata. Kanaafuu akka hawaasa keessaan galle achi keessatti akka hirmaatu goona. Akka sababa kanaaf hin cinqamne. Kanaafuu gosa niwurooloojiidhaa isaan gammaatti baranne kana gosa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti.